Kunis Shaashamannee ganda duwwaa afuuriiti. Kaartaa pilaanidha. Meedaa guddaa isin argitan kana irra jira kun. Bakka Axaanaa kana isinii galeera dubbiin. Axaanaa kana irra jira jechuudha akkanatti. Keessa kana kaaree 250tu jira. Kaaree 250tu jira. Manni kun mana kiraadhaaf diizaayin ta'e ijaaramee jirudha. Manni Harawaa kun balbala 5. Ati hadhe daasbooran keessatti haala allattu. Kuna mucaan kunillee fuudhee hin jiru. Manni akkana jira. Ka Harawaa kunu kan xumuramin jiru. Balbala 5tu jira. Kiraadhaaf haala mijaa'u irratti 1 2 3 4 olaantu wala 5. Boqqollaa yoo ga'e immoo ka warra dhaabateeti. Haadhattii tanaati akka irraan akka waliin hin bitan. Isin himeera amma irra. Bishaan illee hin jira. Ifaan illee hin jira. Mucaan illee hin jira kuno. Ofii fuuqeen dhiira qofa qabdi. Balbala 7 jechuun kun 5 kun 2 7 jechuudha. Maashaallah kun mana duraan inni irra jiru kunillee kunuu kutaa tokko alga jara lamaaniin qabata jedhan. Kun ammoo gaadaaf saaloonidha. Akkana jira jechuun kun televizyiinii iyyuu keessaa qaaqaara. Akkana jira kun. Agartanii tun bakka rafan keessa seenanii waraabuun hin ta'u. Bakki itti waan nyaatanii kan kaayanoo isa bira. Manni fincaanii yaada. Ila kun manni fincaanii illee duuba kanaan hin jira. Bakki itti dhiqatan illee hin jira. Dudda duuba lafti hafeera. Maashaallah. Baay'een ijoollee shamarranii biyya Arabaa fakkaataa iyyuu dubitattee jirri. Mana tana keessa taa'anii kaagadaanu kun guutuun isaa manni guddaan kun luukii meeqa laata? 40 tara. Yoo akkuma mucaan jedhaa dhufana ta'e mani. Kamma Harawaa kun luukii 55 hin ta'a jedhee yaada'ani. Asii itti ol kutanii ammallee kutaa takkitti eda'uun hin danda'ama yoo fedhan kana ol kutanii ellii godhanii. Galiin illee ka ajaa'ibaati. Birriin ammoo miliyoonii 1,300 gatii dhumaatii jedhanii. Boqqollaan kun as keessan oolu. Waan biraa. Muyattiin illee abbaa qabdi ilaalina. Salaamu alaikum.